Hamma kanaatti kan guddatu hin jiru. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyaa kutaa 1 hanga 4tti qofaan baradhe. Abbaan koo ijoollummaadhaan kan boqote yeroo ta'u, haati kiyyaa akkuma nani dhaladheen waggaa 2 fixeen boqochuu abbaa koo booda namaaf na kennitee mana ollaattiin guddadhe. Mana ollaattiin guddadhe sanas haadha manaa haadha koo, abbaa manaa abbaa kiyya jedheen hin beeka malee sirriitti hamman jabaadhee ifaan ifatti natti manitti naaf hin galu ture. Sababa kanaaf gochaa isaan ijoollee isaanii caalchisanii anaan gadi na qabanii hanga kanaatti natti mul'atu. Waantan godhu hundumaa waanuma ani hojjechuu qabuuf na ajajani jedheen hojjechaa gadi jedheen jiraachaa ture. Gaarummaanis balleessaanis namni nurratti raawwate gaafa umriin keenyi dabalaa deemu yeroo of barrutti malee wanti inni hedduun isaanii nuuf hin galu. Haadhaaf abbaan keenyi yeroo nu reeban wanta nu miidhan nun jaallanne tarii nutti fakkaata. Gaafa guddannu garuu jireenya keenya qajeelchuuf jecha eekkamsi reebbichiin isaan fayyadaman sirrii akka ta'e otoo isaan bifa sanaan nu nadabne ta'ee har'a haala namummaa keenya ammaan akka hin geenye nuuf gala. Gariin immoo mana maatiin ofiin alate yeroo ta'u reebichis eekkamtis nurra gahu haadhummaa yookiin immoo abbummaan guutummaatti waan nutti hin dhagahamneef nu reeban nu arrabsan jennee namoota nu guddisani kana ni komanna. Ani garuu maatii na guddisani kana akkuma haadha koof abbaa kootti waan hin ilaaluuf haadhaaf abbaa ofii immoo bakkatti komatan bakkatti hamatan waan hin jirreef calluma jedheen liqimseen nan fudhadha ture. Manni haadhaaf abbaa koollee dhiyoo waan na tureef haati kiyya maal si godhani jettee yeroo na gaafattu akka haadha kootti waan natti hin mul'anneef haadha kiyyaan deemeen warra na guddisanitti namadha malee warra na guddisaniin deemee haadha kootti hin himadhu. Inni kaanoo haafuutii balleessaan isaan jireenya koo keessatti na miidhan barnoota seeraan na galchanii kutaarfaffaa ergan gahee booddee garuu ati kanaan booddee mana teessaa yeroo warri kun fixan deemtee barattaa jedhanii goyyomsa isaan na goyyomsanidha. Barnoonni kan dhumu yeroos waggaa 1 waggaa 2tti natti fakkaata ture. Ijoolleen isaanis anuma waliin gara mana barumsaa deemanii amma hojii sirriitti dalaguu waan hin danda'uuf anaan na hambisanii ijoollee isaanii erganii naannoo waggaa 6 barnoota malee isaan biran ture. Haati kiyyaa fi obbolaan koo mana sana dhiisiitii mana keenya koottu jedhanii hanga natti dheekkamanitti ani manuma sanan jiraadhan ture. Booddee irratti garuu kan hin dhalchine dhala namaaf hin taatuutii kan hin dhalles akka hin dhalle garaan waan na beekuutiif abbaan manaan mana sanaa abbaa kiyya jedheen waggoota dheeraaf kan hin beeku. Dhukkubni ilkaanii otoo na rakkisaa jiru haati manaan mana firaa deemtee bultii. Ijoolleerree haga tokko qabattee deemteetti. Anaan ilkaan wanta na rakkisuuf halkan qixxee kuni qoricha siif ni ta'anaan jechuun araqee abidda irratti ho'isee afaan kee keessa tursiitii gadi liqimsii habbuuqqaa 3 al takkaatti yoo fudhatte ni fayyitaa jedhee bakkan dhiphadhutti bakkan dhukkubsadhutti natti mee abidda irratti ho'isee ijoolleen kaan akka rafani taasisuun namni araqee dhuge fayyaan ta'u mitiire. Ani dhugeen hanga tokko naaf wayyeessisus haa ta'uutii garuu of wallaaleen bakkan of wallaaletti na gudeede. Hanga bari'ee dhiiga narratti gogen argutti wanta na mudate wantan ta'e sirriitti hin beekun ture. Dubartiin fedhii ishee malee kabaja ishee dhabde yeroo deemtus ta'e haalli xiinsammuu ishee jijjiirama guddaa irratti fida mitiire. Haati manaan dhuftee guyyaa 2 booda maalin talaa atoo margaanfattee deemtaa miila kee gidduu maaltu seenee jettee na gaafatti. Anis maal jedhu har'ammoo aayyoon jedheen waan isheen natti dubbatte bakka itti kennineen deebiin deebisneefi amma ati ni geessa jechuudhaayii koottamma naan jettee hamma umrii kanaattillee hinuma reebama na reebdee qaama saalaa kiyya ilaalte. Haadholiin durii cimoodhaatii kabaja kiyya akkan dhabeeru narratti barte. Ulee ishee natti jabeessuun
abbaa waliin ciiste amma dafiitii natti dubbadhu yookiin har'a asumatti sinajjeesaa guyyaa 2 manaa baati jetteeti abbaa fe'e waliin utaalaa turtee naan jechuun sirriitti nareebuu jalqabdee dhumarratti waan hin godhu yeroon dhabu dhugaa jirtu itti himee engadda halkan ilkaan koo na dhukkubee jennaan abbaan haraqee ho'isee naaf fidee habbuuqqadheen si'a 3 dhugee sanaan booddee anuu of hin beeku ganama dhiiga ofirratti nargee jedheen ifaaf ifatiin isheetti himee lolli haadha manaaf abbaa manaa gidduutti ka'ee namni gargar isaan qabu dhibee haati manaan ilmoo mooyyee guddaa qabatee sammuu abbaa manaa lamatti baasee malee jechuun qe'een jeeqamee dhala kee guddiste akkam deebistee nyaatta jechuun lolli hin taane ka'ee maatiin kiyyas dhagahanii dhufanii obboleessi kiyya quxusuun wanta ta'e dhagahee booda eeboo manaa baafatee abbaa manaa akkana na godhe hanga xiqqoof eeboonni darbate namoota gidduudhaa bahee isa sokee yookiin immoo dhabee kanaan yeroo sanarraa kaasee haati kiyya isheen na deesse eenyu akka ta'e ifaaf ifatti naaf bahee waan isaan natti dubbachaa turanis naaf galee yeroo sanarraatii kaasee mana haadha koon galee dubartiin erga kabaja ishee dhabdee booda ni kashlabbatti waan na ta'eef heerumuutu barbaachisaadha waan na ta'eef akka naannoo keenyaatti dargaggoonni garaagaraa gaaffii jaalalaarra darbanii gaaffii fuudhaa naaf dhiyeessuu jalqabanii kanaan anis dargaggeessa tokkoon maatii kiyyatti beeksifadhuutii yeroo siif mijatu na fuudhii jedheen deebiseefi innis jaarsa ergatee yeroo sanarraatii kaasee haala bareedaadhaan si bareecheen si jiraachisa jedhee waadaa naaf galee akkuma waadaa naaf galettis yeroo yeroodhaan uffata naaf bitaa kophee naaf bitaa haadha kiyyaaf wantoota garaagaraa fidaa waggaan yeroo ga'u obboloota koof dabtara yuunifoormii bitaa bifa kanaan anaanis maatii kiyyas gargaaruun eegalee anis akka amantaa keenyaatti sirraa gonkumaa addan bahu jedheen waadaan galeefi innis waadaa naaf galee kanaan otuma jirruu naannoo baatii 9 erga waliin turree booda yoom na fuutee gara mana keetii na fudhataa jedheen gaafadheeni yeroo kana innis amma hojii kiyya tooratti qabsiifachaan jira gaafati ulfoofte dafeen ofitti si fudhaa hanga sanatti garuu akkanumaan turraa jedheenaaf deebisee anis tole jedheen akka daa'imni gadameessa kootti hafuuf yaalii gochuun jalqabee haa ta'utii garuu naaf milkaa'uu didee jaarsa ergatee haga waggaa 2tti daa'imni gadameessa koo keessatti uumamuu didee kanaan anis waggaa 2 fixneerraa wanti yaanne milkaa'an jiruu mana tokkotti walitti gallee haa jiraannu jedheen gaafadheeni kanaan inni kana sitti naaf hin ulfoofne manatti bakka tokkotti gallee maal naaf gootaa dursii asumatti ulfaa'itii si fudheen galaa jedheenaaf deebisee edaa namni kuni yoo narsitti ulfaa'uufi dide na hin barbaadu jechuudha jedheen dargaggeessa gara biraa waliin otoon waadaa isaaf galee jiruu hariiroon jalqabee namni namarra garaagarummaa qaba mitiiree dargaggeessi inni lammataa kuni akka gootaatii ijjisaa barbadaa fakkaataa dhiira kan jedhamtu poolisii kee wattaaddara kee kan sodaatu hin qabu gaafuma manaa bahee bakka tokko deemu kophee kaskisii uummanni federaalaa godhatan kaawwatee deema kophee sana keessa immoo albee dheeraa otuu nama tuqee bishaan nama godhu dhoksatee baattatee deema poolisiin baadiyyaa keenyaas baay'ee isa sodaatu namni san sodaanne gonkumayyuu hin jiru sanarratti dhiirummaansaa ajaa'ibadha jaalallee kiyya waliin walitti hin dhufu anis yeroo torbee lamaan guunne keessatti jaalala isaatii nan gaggabee maatiin kiyya dhaabii lakkii siif hin ta'u waadaa namaaf galte jaalalleen keenuyin baay'ee nu gargaaraa jira dafqisaa dhibeessitti ta'a hanga inni si dhiisuutti dhiira biraa hin deemiin otoo jedhanii na kadhatanii dideen isa kana waliin bahee sababa isaati maatii kiyyallee nan jibbee innis si fudhadheen biyya biraa deemeen waliin jiraanna naan jedhee ganda dhaloota koorraa na fuudhee finfinneerra na baasee magaalaa Harar na jiraachisuu jalqabee haadha manaaf abbaa manaa taanee magaalaa Harar waliin jiraachuu jalqabnee jaalalleen kiyya inni duraa maallaqa koo hamma kana nyaatee lafatti kanan si dhiisu sitti hin fakkaatiin jechuun mana falfalaa deemee dhukkubsattee ciistee sireetti baatamtee mana haadhaaf abbaa keeti si arguun barbaada jechuun yeroosuma natti dhaadate kanaan wanta inni godhe anis hin beeku mitire abbaa manaa kiyya waliin baay'eetti wal dhabuu jalqabne inni
amala isaa biyyaa fidate asittillee qabachuun namoota gurguddoo akka magaalaatti jiranii waliin walii galuun namni nama kana naaree biyyoo jedhe maallaqa kenninaafiin guyyaa adii lafatti diriirsee akka abbaan isaa barbaadetti yoo ajjeesi jedhe ajjeesee yoo caccabsi jedhe caccabsee yoo ilkaan irraa fixi jedhame ilkaan irraa fixee yoo waraani jedhame waraanee maallaqa isaa harkaa fudhataam lubbuu namaa baasee qarshii 40,000 50,000 yeroo fidee dhufu ani nan iyya kiyyaan ollaan yeroo dirmatu ollaa nama sadii nama afur iyyaaf dirmachuu dhufe albeetti baafatee gara mana keetti deebi'i yookiin kanaan foon kee bakka 10tti nira jedhee doorsisee deebisa. Ollaanis warri nutti kireessanis nam tokko namni nutti dubbatu hin jiru. Kanaan lubbuu nama 2-3 yeroo balleessu deemeen mataa kiyyaa qaama poolisiitti gabaasee qaamni poolisii mana keenya dhufee sakatta'ee ni hidhuunii jedheen kan hin deeme inumaa ofiifuu sodaatanii nama sitti dubbate nutti maddu jechuun sossobanii jajjabeessanii biraa deebi'anii ilaalaagaa gaafa isaan deeman anaan immoo kan inni godhu inumaa harka koorraa otoo nyaattuu poolisii natti waamta miti jechuun akka barbaadete mana keessatti natumaa yoon iyyee ollaan dhufee naaf hin dirmatu mana keenya ta'uu yoo beekan afaan isaanii qabatu. Bifa kanaan bultiidha jedhee maatii koololee isa waliin jiraachuu kan hin jalqabe gatii kiyyas qooddachuun eegalee hinnatuma hinna reebaa yeroo tokko immoo maallaqa natti kennuu dinnaan hojii gadi baheen hojjedhan jedheeni innis tole haa ta'uutii garuu maallaqa hojjetu fiddee natti kennita jedhee anis fideen itti kenna walakkaa isaanaaf kennee kanaan wanta nu barbaachisu nuuf godhinaan jedhaam. Harka caalaa yeroo hedduu daabboo buskutii yookiin immoo cornaaqqee shayiitti nyaannaa maallaqa xiqqoo mindaa koorraa muree natti kennaa mana kiraayii otoon kaffaliin yoo hafe warri mana kiraa isan gaafatanii gaafa fedhe hamma fedheetti kenna gaafa fedhuu baate immoo mana kanaatii abbaa na baastuun arga jedhee albee qabatee gadi ba'aam. Gaafa dhuge gaafa machaa'e daandii irratti uffata ofirraa baasee dhiira kan taate nattaa dubbattu foonshee bakka 10tti nira jedhee laphee isaa reebaa deemaa. Hangamis dargaggoonni naannoo isa ajjeesuuf isa reebuuf yaalii godhanis haa ta'uutii garuu kan lubbuu namaa baase lubbuu gara biraa baasuuf harkisaa dhiyoo waan na jiruuf guyyaa meeqa karoorfatanis itti siquu garuu hin dandeenye. Kanaan utuu hin jiru nan ulfaa'ee hojiis nan dhaabee naaf ulfoofte jedhee innis hanga tokko bakka naaf kennuu jalqabee mana yeroon ooluti naannoo baatii 7 booddee mataan humna kiyyaa ol na dhukkuba ani deemees ofin ilaalamu guyyaamti koo yeroo ga'u mana yaalaan deema jedheen karoorfadheeraam. Haa ta'uutii garuu dhiibbaa dhiigaa natti dhufuun mana keessatti kufeen otoo namni nan argin naannoo sa'a tokko ergan ciisee booda mucaan xiqqoo na argitee warra ishee waamtee hospitaalatti na fudhatanii deemanii. Haalli ture baay'ee ulfaataadha. Daa'imni kiyya boqoteera. Daa'ima kiyya harkisanii qaama kiyya keessaa baasanis haa ta'uutii garuu lubbuu koo oolchuun baay'eetti ulfaate. Otuu of hin bariin lubbuu kiyyatti hin deebi'iin harki miilli qaamni kiyya hin socho'iin baatii 2 hospitaala rifaraalaa Harar keessan ture. Oksijiniin narra kaa'amee kutaa IC keessa baatii 2 ture. Abbaan manaan kiyya hanga danda'u erga na yaalee booda bakkuma sanatti na dhiisee deemee. Hojjettoonni hospitaala sanaatu gadi ba'anii maallaqa namarraa walitti qabuun hanga baatii 2tti akka wal'aanamu na taasisanii. Lubbuun kiyya foon koorraa guutummaa guutuutti adda baateetti. Kanani ture abbaa kiyya boqote waliini. Namoonni uffata adii godhatan anaan qabuun gara samiitti asii ol na fuudhanii deemanii. Fageenyi isaa kana jedheen isinitti dubbachuu hin danda'u. Abbaan koo akkanatti manitti rifeensi isaa qaciicaa gaggabaabaa fuulli isaa immoo huqqataa qal'aa dheeraa ture. Haa ta'uutii garuu bakka kanatti kan hin arge mana gamoo sadarkaa qabu keessa kan jiraatu ta'ee fi rifeensi isaa luuccaa fuulli isaa kan ifu manni isaa warqeedhaan kan ijaarame daandiin warqee uffannaan
warqee nyaanni isaanii kan namatti tolu namoota hedduu achi keessatti arge. Yeroo booddee abbaan koo deebi'ii yeroon kee hin geenye naan jedhe. Anis biyya kana bareeddu keessaa eessattuyyuu hin deebi'u, asuma naaf wayyaa, biyya kanaa ol eessaayyuu argachuu hin danda'u, nyaata kanaa ol eessaayyuu nyaachuu hin danda'u, jireenya kanaan ol eessaayyuu jiraachuu hin danda'u, hin deebi'u jedheen didee. Haa ta'utii garuu eenyu akka ta'e hin beeku. Hogganaan tokko dhufee natti dheekkame. Deebi'i jedhamteetta, guyyaa waamamtu deebitee dhufta jechuun natti dheekkamnaan lubbuun kiyya gara foonitti deebite fakkaata. Harki kiyya yerosuma isaaniif socho'uu jalqabe. Ta'een kun uumamee torbee booddee fayyeen yeroo naaf wayyu gara baadiyyaa maatii kootti na deebisanii. Haadha kiyya bira guyyaa 10 ciiseen haadha koo akka taate hin beekuun hin ture. Yeroo isheen ani haadha keedha yeroo naan jettu lakki sin beeku, haati kiyya eenyu, ani abbaa malee haadha hin qabu jedheen haadha kiyya naasisee. Haati kiyya hin iyyitee. Isheen na guddistellee dhuftee tole ana haadha kee ijoollummaa keetii kaasee ana biratti guddatte yeroo naan jettu isheellee lakki sin beekun jedheeni. Lamaan maraatanii lafarra gangalatanii dhalli keenyi maal taate jedhanii baay'ee naaf nahanii. Haa ta'uutii garuu torbee lamaa booddee gara sammuu kiyyaatti deebi'aa dhufeen akkan daa'ima dhabe akkan ulfa ture yaadachuun jalqabe. Dubartoonni daa'imni jalaa miidhame baay'ee gadduu. Ani garuu guutummaa guutuutti of wallaaleen lubbuu koollee dagadhee waan nan tureef daa'imni kiyya na keessaa bahuusaas boqochuusaas waantan beeku tokkollee hin qabu. Kanaan namichi dura waadaan galee fi bakkan dhukkubsadhetti dhufee ijaan na argee. Ayyaanni obbo Baluu bagasiin bakka jirtuu fidee akkanatti na argisiisee amma deemeen gatii na gaafateen kanfalaa fi waantan jedhe hojiirra naaf oolcheera jedhee deemee akkana ta'uu kootti wanta gaafatame kanfalee fi fayyuu kiyya abbaan manaan koo dhagahee magaalaa Hararirraa bakka ani jiru dhufee haadha kiyyaan arrabsee obbolaa kiyyati miiran taane argisiisee abbaan manaan kee ana koottu na faana gali jedhee na fuudhee deemee. Abbaa humnaa wanta ta'eef namni itti dubbatu hin jiru. Kanaan ammas otoo hin jaallatiin dirqiidhaan waliin jiraachuun eegalee. Yeroon hospitaala jiru waan itti mameeroo hin beeku. Ati dahuu hin dandeessu naan jedhee. Akkan dahuu hin dandeenye namni natti dubbateeroo hin jiru. Kanaaf ati haadha manaa koodha, mana kanaas hin deemtu, sirratti garuu dubartiin barbaade kan naaf deessu nan fidadha. Yoo isaan naaf dahan ofirraan isaan ari'a, ati immoo ilmaan kiyya gadi teessee naaf guddista naan jedhee. Gara hospitaalaa deemeen dahuu danda'uu kiyyaaf dadhabuu kiyya nan gaafadhe. Kanaan kan na qunnamte dubartiidha, dooktaradha. Yaa obboleettii koo, nuti kan ilaalluun ol Waaqayyotu ilaalaa. Nu biratti baatii 2 kutaa IC keessa kan ture, dhiirris dhalaanis hin jirtu. Kanaaf kanati nutti dubbatteerraas ka'ee wanti nuti beeknu Waaqti gooftaan akka si waliin jirudha. Ija keenyaan tarii ati dahuu hin dandeessu, haa ta'uutii garuu Waaqayyo si waliin wanta jiruuf ani immoo Waaqatti waan hin amanuuf dahuu hin dandeessu siin jechuu hin danda'u. Ati ijoolleedhaa, dahuu dandeessaa, Waaqayyotti boo'ii jettee akka dahuu hin dandeenye, haa ta'uutii garuu Waaqayyo akka na bira jiru natti himtee na jajjabeessitee maallaqallee naaf kennitee na gaggeessitee akka dooktaraatti abbaa ogummaatti otoo hin taane akka obboleettiitti na ergitee. Kanaan ammallee gara manaatti deebi'een wantan dhaga'e abbaa manaa kootti himee. Innis Waaqni otoo jiraatee anasa cubbamaa balleessaa, Waaqni hin jiru, anis kanaaf garaa jabaadheen wantan barbaadin godhaa, waa'ee Waaqaa mana kana keessatti natti hin dubbatiinii jedhee naaf deebisee. Anis gara amantii kootti deebi'een yaa Waaqayyo daa'ima naaf kenni, maallaqa naaf kenni, bultii koo nagaa naaf godhi, abbaa manaa koo naaf deebisi jedheen otoo hin taane kaleessa magaalliin arge suni waan hundumaarra boqonnaa akka inni namaaf kennu waan hin hubadheef yaa Waaqayyo bakkan ture sanatti na deebisi jedheen halkaniif guyyaa kadhadhaa. Haa ta'uutii garuu Waaqayyo kadhannaa koo kana na harkaa fuudhuu didee. Abbaan manaan koo sa'aatiin ani gara Rabbiitti jilgeeffadhe hunda nan gubadhe. Maaloo na dhiisi jedhee fiigee narraa bahaa. Kan humni namaa dargaggeessi poolisiin isa hin dandeenye fuula Rabbiitti jilgeeffadheen imimmaan koo gadi lolaaseen yeroon kadhadhu anaan na danda'u dadhabee akka durii na reebuu natti ka'uus dhaabee. Haa ta'uutii garuu ani hojiin hojjedheen dhufa, nyaatan kaa'ee yeroo laaqanaa yookiin immoo irbaata irratti dhufee nyaadha jedheen bilcheeffadhee deemee bakka ani hin jirretti dubartii garbaraa fidee siree keenya irratti waliin ciisee sanyii kormaasaa dhangalaasee siree keenya jiisee
nyaatan qopheesse nyaatanii mana kootii deemu. Kana argeen ammas maraachuun jalqabee guyyaa tokko aareen qoricha hantuutaa biteen bishaaniin bulbuleen nan dhugee. Daa'imni baatii muraasa dura bakkan kufeetti na ergite ammas deebitee bakkan kufee kobba afaaniin iyyaasutti na argitee iyyitee maatii ishee waamte. Yeroo maatiin ishee dhufanii iyyan abbaan manaan koo dhiyooma waan na tureef yeroo isaan mana yaalaatti na fuudhanii deemuuf ka'an hin deemtu asumatti du'uu qabdi jedhee narratti murteesse. Kanaan warri ollaa keenyaa poolisiin hin siidhaa seeraan gaafatamtaa yeroo jedhanii yoo guddate baatii 4 yookiin immoo baatii 5 hidhameen yoon ba'edha. Jiraattis duutes wanta isheen na fayyaddu hin qabdu yoo duute immoo anis boqonnaan argadhaa jedhee deebiseefi. Dhumarratti kan isin ajaa'ibu poolisiin dhufeetu bakkan kufee na kaasanii mana yaalaa na geessanii garaa koo dhiqanii akka tasaaf lubbuun koo hafee. Doktariin yeroo darbe na gorsitee na gaggeessite suni yaa obboleettii koo maaliif goyyomtaa otoo lubbuu koo nan baasa jetteeyyuu waaqxi wanta yaade otoo si biratti raawwatiin lubbuun kee darbuu hin danda'u. Summii natti liqimsite sa'aatii 2-3 miti daqiiqaa 30 ol naman tursuu. Maaloo kanaan booddee murtuu akkanaa ofirratti murteessinii ati dubartii guddoodha. Yoo siif hin taane abbaa manaa kee hiikii. Tarii wanti har'a gootee si miidhaa jiru kuni yeroo ati jiraachuu barbaaddu immoo si gaabbisiisaa jettee na gorsite. Kanaan ammallee si'a lammaffaaf lubbuun koo haftee nama waliin jiraachuun jalqabee. Gaafa lubbuun koo haftu kana ammas garuma mana kootti hin deebi'a mitiire abbaa manaa akkan du'uuf narratti murteessa kana waliin jiraachuun jalqabee. Si'a kana ati qorichaanis du'uu diddeettaa albee kana guyyaa tokko si keessas nan baasa jedhee ifaaffatee yeroo natti dubbatu halkan tokko qofaa yaa Rabbii nama kana namaa ol godhee of yaadaatii namummaa isaa itti argisiisiitii namaa gadi godhii jiraachisin jedheeni. Bulee ganama uffata isaa walitti qabatee bottii isaa godhatee albee isaa bottii keessa kaawwatee mana na waliin jiraatu keessaa bahee daandiirra jiraachuu jalqabee. Hin iyya hin maraata bifa kanaan jiraata. Yeroo daandiirratti natti dhufu fagootti narraa baqata. Namattis hin dubbatu haa ta'utii garuu albeen sun kophee isaa keessaa waan mul'atu ammallee namni itti siquuf ni sodaata. Bishaan bo'ii lolaa keessa bula inuma fakkara hin tabbata malee namni badasii jedhee bishaan yeroo itti facaasu fiigee badaa. Imimmaan kiyya halkan tokko rabbi dhumaan dhagahee kunoo kanaan isa gahee. Eega sanaa namoonni ollaa kiyyaa na waliin gidiraa kana hundumaa argan ati boqotteetta hawaasni naannoo kanaa waasiif gochuu qabanaan jechuun maallaqa walitti naaf erganii gara biyya hambaatti akka imalu na taasisanii paaspoortii magaalaa Dirree Dawaatii baafadheen waggaa tokko taa'een naaf dhufee viizaa kiyya ergadheen amma kunoo gara biyya hambaatti ergani malee reefu baatii 7 fixeen jira. Haga ammaatti illee abbaan manaan koo maraatee daandii marra jira. Jaalalleen kiyya jalqabarratti waadaan seenee fi hanga ammaatti hafuura hamaa falfala innatti erga. Haa ta'utii garuu warreen inni natti erge hundi isaanii abjuudhaan natti mul'atu. Anaan hin tuqani garuummoo naannooma koo jiru. Ani hawwiin koo fedhiin koo ammallee gara fuula Rabbii deemuudha. Sababiinsaa immoo wantin achitti arge addunyaa kana keessaa bakka tokkotti iyyuu hin jiru. Namni otuu deemee argee dhufee biyya Ameerikaa ni hawwa mitiire. Anis bakka abbaan koo jiru baay'een hawwee jiraachuu nan barbaada. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya nuuf ergite tokko isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun na deeggara. Yoo turre yoo ullee ammallee Rabbi waliin seenaawwan hedduu dhageenya. Wanti gurri keenyi hin dhageenye hin beekne malee lafa kanarra waan hin taane hin jiru. Rabbi ammallee si haa jajjabeessu waan du'arraa si hambiseef immoo si haa jiraachisu jedha. Jaalatamtoonni qophii keenyaas waan isinitti dhagahame yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheer, sabiskiraayib
subscribe gochuun dagatina. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa qophii gara biraatiin galgala haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.